Utubansa lalatira adunyaan hursee jiguufi Yesus abdiin kakuhara ifaan kulamee dhufuufi Tullaa kosiiti dacheen kun walaree sokkan godaana Nu garuu yoos qulqulloonni jijjiiramne ol butamna Ol butamna Ol butamna Ol butamna Ol butamna Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo Tajaajilaa Garraamuu Asfaawuu kanan jedhamu waldaa makaana Yesuus hundee bareedaa irraa kanan tajaajilu lallaba mata dureen isaa gara keetti deebi'i jedhu qabadhee dhiyaadheera. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irra kan jiru nan dubbisa. Ergan dubbisee booda hin kadhanna. Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaatee maaliifis mataa buuftee wanta gaarii utoo hojjettee ol jetta turte mitiiree wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura ribee si eeggata si argachuus hin kajeela ati garuu isa irratti aboo godhadhu jedhee ameen. Abbaa gooftaa keenya hundumaa gararraa kan jirtu si galateeffannaa gaarummaa kee farjummaa keef galanni guddaan siif haa ta'u. Namoota yaa Waaqayyo gooftaa dubbii kana dhaga'an hundumaatti sagalee kana hiittee akka dubbattu jaalala kee haa ta'u. Warri si dhaga'an immoo yaa Waaqayyo gara dubbii keetti deebi'anii jireenya isaanii yaa Waaqayyo gara keetti deeffatanii jireenya yaa Waaqayyo si wajjin jiraachuu akka danda'an akka gargaartu jaalala kee haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Gara keetti deebi'i. Warqeen Waaqayyo tuffatee dilbiin dachii kundi keedha Gaaddidduu mul'atee baduu hin abuutamuu abjuudha Albuudhi gatii jabeessaa duugettillaa kaboota Riqichi jireenya geessu Yesuusii wabiin dhaloota. Gara ofiitti deebi'uu jechuun yaada keenya hundumaan Waaqayyoon dhageenya jiraachuudha. Yaada keenyaan akkamittiin Waaqayyoon dhageenya yoo enne jireenya keenya Waaqayyoof laachuudha. Guutummaa jireenyi keenya Waaqayyoof yoo ta'e Waaqayyoof yoo jiraanne gara keenyatti deebinee jiraachuu dandeenya. Waaqayyoon sodaannee deddeebinu yoo ta'e Waaqayyoon sodaachuun keessa keenya hin jiru yoo ta'e Waaqayyo gooftaan Waaqarraa nutti gadduu danda'a waan ta'eef jireenyi keenya Waaqayyoon dhaga'ee jiraachuun barbaachisaadha. Yaa saba koo na dhaggeeffadhaa. Gara Waaqayyootti deebi'i jechuun koo hundumti keenya of ilaaluu qabna. Barri nuyi keessa jiraannu kun bara akkamiidha? Karaa nuyi irra deemnu kun karaa akkamiidha? Jireenyi nuyi jiraannu kun jireenya akkamiidha? Kanaaf hundumti keenya of ilaaluun gaariidha. Jireenya keenya ilaaluun gaariidha. Guutummaa namummaa keenya ilaaluun gaariidha. Kanaaf akkuma dhageenyutti sagalee kana hundumti keenyatti qabamnee sammuun keenya gara isaatti deebi'ee jiraachuu akka danda'u Waaqayyo naaf isinii na gargaaru. Quba namatti qabuurraa ammaalan fakkaadha jennee jiraachuu qabna. Barri nuyi keessa jiraannu bara namni eenyummaa isaa dagate keessa jirra. Bara namni Waaqayyoon dagate keessa jirra. Bara namni Waaqayyoorraa miilla isaa deeffate keessa jirra. Bara namni namarraa deebi'ee jaalalli namaa fi nama gidduu baranni bade keessa jirra. Kanaaf kottaa of ilaalla. Anis of ilaala. Warri sagalee kana dhageessanii hundumti keessan of ilaala. Maal akka fakkaattan of ilaala. Obboloota koo yoo of ilaalle Waaqayyo nutti deebi'uu danda'a. Waaqayyo nu geddaruu danda'a. Jireenyi keenya geddaramuu danda'a. Kanaaf hamminarraa fagaannee jiraachuu qabna. Inni kaan waan barbaade yoo hojjete nama laallee karaarraa goruu hin qabnu. Nama laallee jireenya namaa laallee jireenya keenya balleessuu hin qabnu. Waaqayyo jireenyaaf nu barbaadaa kottaa hin deebina. Waaqayyo anaaf isiniin gara isaatti deebisu. Inni dubbadhu jireenya kiristaanummaa keenyaa eeggachuu qabna. Akkasuma Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 waa'ee jireenya ijoollee Eelii ilaaluu dandeenya. Ijoolleen Eelii jireenya kiristaanummaa isaanii kan hin eegganne
eenyummaa namaa kan hin eegganne, hiriyaadhaaf abbaa isaanii kan hin eegganne, halbaarummaa keessa kan deddeebi'anii, eenyummaa isaanii ilaaluu kan dadhaban, gaafa teenye ilaallu jireenya kiristaanummaa keenyaa hin eeggannu yoo ta'e, gara ofii keenyaatti hin deebinu yoo ta'e, of dagannee akka jiraannu waan nu godhuuf Waaqayyo irra garuu dursee nutti dubbata. Gara keenyatti deebinee akka jiraannu barbaada Waaqayyo. Eenyummaa keenya akka sakattaanu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo anaaf isinii na gargaaru. Kakun kababa desumida danga jalina babalisuna tina kadem tumureli nagodadum nalawada ke beda korakan tarkan fadu fiya dagara korana garo fi keenyatti deebi'uun akkamitti danda'ama? Tokko nama cubbuu isaa ofirratti argee deebi'uu danda'u, kan cubbuudhaa wajjin waliin galle. Isaayyaas boqonnaa 6:4 cubbuu isaa ofirratti argee nama qalbii diddiirrachuu danda'utu gara Waaqayyootti deebi'uu danda'a, gara ofii isaatiitti deebi'uu danda'a, jireenya isaa sakatta'uu danda'a, namummaa isaa sakatta'uu danda'a, of ilaaluu danda'a. Isaayyaas gaafa sirratti arginu, gaafa iji isaa baname, eenyummaa isaa arge, maalummaa isaa hubate, jireenya isaa hubate, wayyoo an nama cubbamaa ta'eetu hin jiru, Waaqayyoon Waaqa irratti arge, an nama cubbamaadha, namoota cubbamoota gidduun jiraadha, akkam naa wayya jedhee ollatee fuula Waaqayyoo duratti qalbii isaa gaafa inni diddiirrate, Waaqayyoo ergamaa isaatti ergee Suraafeliin kuraabel faana akka isaan naqanii abidda akka gimii abiddaa kan fakkaatu qabduu sibiilaatiin fuudhanii arraba isaatti gaafa isaan dibanii, eenyummaa isaa hubate firoota koo. Waaqayyo eenyummaa keenya nu hubachiisu. Eenyummaa keenya hubachuun gaariidha. Amma lan fakkaadha jechuun gaariidha. Aneessan jiraadha jechuun gaariidha. Maalummaa keenya hubachuun gaariidha. Bara kiristaani jireenya isaa gadhiisee jiraachaa jiru keessa jirra. Baranni beekaanis inni wallaalaanis jireenya kiristaanummaa isaa dagatee, kiristaanummaa isaa kana nagadee, angafummaa isaa kana nagadee, waan darbuuf jecha, waan dhiisee darbuuf jecha bara namni eenyummaa isaa dagate keessa jirra. Eessa jirta obboleessa koo? Obboleettii koo eessa jirta? Abbaa koo eessa jirta? Armee koo eessa jirta? Waaqayyo si waamaa jira. Waaqayyo gara keetti deebi'eedha jira. Kallattiitti gara isaatti deebi'uu dandeessu. Waaqayyo sitti dubbachaa jira. Lapheen keenya haa geeddaramu, yaadi keenya haa geeddaramu, sammuun keenya haa geeddaramu, dubbannaan keenya haa geeddaramu. Kana ta'uudhaa yoo baate Waaqayyoon gaddisiisaa jiraanna yoo ta'e, Waaqayyoon arrabsiisaa jiraanna yoo ta'e, Waaqayyo Waaqarraa waan nutti gadduuf eenyummaa keenya yoo hubanne gaariidha. Gara fuula Waaqayyoo duratti hollatee qalbii kan diddiirratu Waaqayyo hin barbaada. Nama cubbuu mo'atee cubbuudhaa wajjin waliin galle Waaqayyo hin barbaada. Waaqayyo warra akka Daani'eliin cubbuu wajjin kan waliin galle nyaata biyya lafaatti dabarsanii walirra of hin kennine, eenyummaa isaanii kan eeggatan Waaqayyoon barbaada. Obboloota koo eessa dhaabanneerra? Yeroon jirru kun keessa jirru kun
yeroo hamaa waan ta'eef, bara hamaa waan ta'eef, yeroo sodaachisaa waan ta'eef Waaqayyo waan nu barbaadu fakkeetti nutti dubbachaa jira. Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Gara ofii keenyaatti akka hin deebineef wantoota gufuu nutti ta'an seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 hanga 10tti gaafa laallu Yoosefi waan hiriyaan dabarseetti of kennu, waan dargaggeessi yaadu, waan inni kamiyyuu bira darbuu hin dandeenye dhiisee bira darbe biyya lafaatti of hin laanne, cubbuutti of hin laanne, fuula isaa dura Waaqayyoon ilaalee waan deemuuf, waan deddeebi'uuf qulqullummaa isaa eeggatee fuula Waaqayyoo jiraate Waaqayyo nuuna gargaaru. Gara ofii keenyaatti deebinee gara ofii keenyaatti akka hin deebinee fi wantoota gufuu nutti ta'an keessaa waa muraasa qabxii muraasan isin ilaadha. Tokko xuraa'ummaadha. Inni lammataa of tuulummaadha. Ammoo ofii wallaalanii of gurguddisuudha. Inni sadaffaani jaalala horiidha. Inni arbaffaani halbaarummaadha. Inni shanaffaa weennoodha, machiidha, halbaarummaa keessa deddeebi'uudha, sassata horiidha. Kana keessa aniif isin eessa jirra? Maal keessa jirra? Waaqayyo eessatti nu arga? Waaqayyo eessatti nu ilaalaa jira firoota koo? Waaqayyo eessatti nu argaa jira firoota koo? Waaqayyo eessatti nu ilaalaa jira firoota koo? Haalli nuyi keessa jiraannu Waaqayyoon hin gammachiisa. Iddoon oollu Waaqayyoon hin gammachiisa. Haalli dubbannaa keenya Waaqayyoon hin gammachiisa. Adeemsi keenya Waaqayyoon hin gammachiisa. Ofa ilaallu, ofii keenyatti adeeminu, waa'ee namaa mini. Bara kana saamu waa'ee namaadha. Waaqayyo waa'ee namaa akka haasofnu nurraan barbaadu. Anaafi isintu of dagate. Waaqayyo kanaaf gara keetti deebii nuun jedhaa jira. Yihudaani gaafa si hordofu bartuudha, yommuu gadi ba'u battuudha, to'achuu hin dandeenyeem garaasa. Si bira miseensa bartoota dhugaatii bakkeedha firoomeeraan fariisotatti galmee lama beekama gaasa. Of dhabeemi hafuurri jireenya deebatu, lapheesaa dhiisee waan adeemeef si gurguruuf haala mijeessa. Hin milkoomneemi soba dhugaa fakkeessuu yaalu, sin arganneem carraa jiraachuu hin godaaneem dhaloota keessa. Situ waa'ee kee dagate, anatu waa'ee koo dagate. Waaqayyo kanaaf dheekkamaa jira. Yoo garatti keenyatti deebine Waaqayyo nutti araarama. Waaqayyo hundumaa keenyaa gargaaru. Gara ofii keenyatti hin deebinu yoo taane maal taana? Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 3 hanga 6tti gaafa laallu waa'ee Yihudaa, gaafa Maariyaamii Gooftaa Yesuusin dibata urgooftuu dibdu, hattuudhaaf sassataa waan ta'eef, jireenya gaarii waan hin qabneef, inni isheen kana gootu kun maalidha? Ituu gurguramee hiyyeessotaaf kennamee maal ta'a? Hidhee garaasaa keessatti yaada. Inni gaarummaadhaaf kana dubbatamini, sassatummaa waan keessa isaa jiruun malee. Jireenyi gaarii yaadu fuula isaa dura waan hin jirreef, jireenya ilbaarummaa keessa isaa waan jiruuf, isa ishee waan gaarii gootu kanaan morma. Har'ayyuu teenya gaafa laallu waldaa kiristaanaa keessa teenya yoo laalle
guutummaan keenya yoo wal ilaalle kan wal ammeessu kan wal amatu kan wal irratti ka'u kan wal irratti dubbatu isa waldaa keessaadha. Waaqayyo isa dhagee karaarraa kaatetti Waaqayyo haaraa jira malee inni dhageenye balleessaa tokkoyyuu hin qabu. Nu warra dhagee karaa Waaqayyo irraa kaate Waaqayyo nutti gadda. Waaqayyo akka kudhaamaatti nu qabatee waan jiruuf jireenya keenya waan abdatuuf jireenya bara baraatiin waan nu eeggatuuf Waaqayyo eenyummaa keenya barbaada. Guutummaa jireenya keenyaa barbaada. Jireenya keenya barbaada. Ommoonee jiraachuu qabna. Foon keenya moo dirqamadha? Sammuu keenya moo dirqamadha? Eenyummaa keenya, qabeenyaa keenya, jireenya Waaqayyo nuu laate moonee jiraachuun gaariidha. Waaqayyo hunduma keenyatti araaramu. Bu'aa gara ofiitti deebi'u. Luqaas 15:11 gaafa teenyee ilaallu gurbaa isa mana abbaa isaatiiti. Ammana keenya keessa jiraachuun naaf hin malu. Qabeenya na barbaachisu ga'ee koo naa hiri jedhee abbaa isaatii rakkisee gaafa abbaan isaa lammaan isaanii wal bira kaa'ee qabeenyaa sana garaa gara isaanii baasu. Qabeenyaa isaa fudhatee adeeme. Erga adeemee booddee jireenya isaa gadhiisee qabeenyaa isaa olii gadi firfirsee jireenya albaarummaatti of laatee jireenya kiristaanummaa isaa wallaalee isa booda erga qabeenyaa isaa fixee booddee badiisaa taa'ee hubate balleessaa isaa taa'ee hubate akkas jedhee yaade ammaan jedhe jireenyan bakkeetti rakkadhee jiraadhu kuni jireenya gaariituun jiraadhu jireenya nagaa qabutuun jiraadhu abbaa kootti balleessee Waaqayyottis balleessee akka kanatti jiraachuun naaf hin malu. Gara abbaa kootti deebi'ee nan gala. Anis gaafan galu abbaa koodhaan ani ilma keedhan jedhuuni jedhee jireenya isaa guutummaa qalbii isaa jijjiirratee eenyummaa isaa hubatee gara mana abbaa isaatiitti gaafa deebi'u abbaan isaa gammachuudhaan isa simate. Ofiitiin haudhaaf garraan cimee dhaabadha kakuun sirraa dhaga'ee ijaan arguufi oduu addaan nu fageessu kolfee simadhu singanuu waan coollagee harca'uufi amma marganee fiiguus fedha kee malee konfoon qabu daandiitti naaf na burree inadda godhee abeekuun namummaan koo kosiin dachee guddatee natti argamullee. Kanaaf bu'aa gara ofiitti deebi'u eenyummaa ofii nama hubachiisa. Gurbaan kun eenyummaa isaa hubate gara qalbii isaatti deebi'e gara jireenya isaatti deebi'e waa'een jireenyaa hin galeef eenyummaa isaa hubate gara mana abbaa kootiitti hangala. Garboota kee keessaa akka isa tokko na godhadhuun jedha malee hammucaa keedhattiin hin jedhu. Kaleessa yakkeen ba'e waan ta'eef hamma garuu nan deebi'e abbaan koo na deeffifataadhe. Yoo deebine Waaqayyo nu deeffata. Yoo deebine Waaqayyo nu sirreessa. Yoo deebine Waaqayyo cubbuu keenya nu dhiisa. Inni lammaffaa jireenyaaf nama qopheessa. Inni sadaffaan daandii badiisaarra nama deebisa. Daandii badiisaarra nu deebisa. Yoo gara ofii keenyaatti deebine, yoo jireenya keenya hubanne, yoo eenyummaa keenya hubanne, Waaqayyo gooftaan maccaa gara jireenyaatti nu deebisa. Inni arfaffaan mana abbaa ofiitti nama deebisa. Inni shanaffaan gadda gammachuutti deebisa. Gaafa inni galee maatiin sun hundumti isaanii hin gammadani. Jireenya isaaniitu gammade. Ilma isaanii isa badeetu argame waan ta'eef
gara isaaniitti deebi'e waan ta'eef qalbii isaa jijjiirrate waan ta'eef isaaniin isin gammachiise Waaqayyoon isin gammachiise kottaa gara Waaqayyootti deebinu barichatu bara gadheedha yerichatu yeroo gadheedha haalli nuyi keessa jirru Waaqayyoof hin ta'u yoo ta'e of ilaallee adeeminu karaa keenya ilaallee adeeminu adeemsa keenya ilaallee adeeminu dubbannaa keenya ilaallee adeeminu ilaalcha keenya ilaallee adeeminu kana yoo ta'e Waaqayyo nutti deebi'anus gara Waaqayyootti deebina Waaqayyo jireenyaaf nu qopheessa Waaqayyoof galanna ta'u sagalee kanaaf Waaqayyoon galateeffanna yaa Waaqayyo abbaa hundumaa gararraa kan jirtu sagalee kee ergitee waan nutti dubbatteef galanni guddaan ulfinni bara amma bara baraatti siif haa ta'u sagalee dhageenya kanaan akka jiraannuuf hunduma keenya gargaar maqaa ilma kee Yesuusiin ameen. Warqeen Waaqayyo tuffatee dilbiin dachii kundi keedha gaaddidduu mul'atee baduu hin abuutamu abjuudha albuudi gatii jabeessaa duugettillaa kaboota riqichi jireenya geessu Yesuusii wabiin dhaloota godon lafarraa jigee yennaa biyyeen makamu nuuf aduu haaraa ba'aa wabiin keenya hin shakkamu hagam bareedus dachiini abidda galgalisaa lubbuu lumichuu hoolichaa garuu mirga baatti ol barrisaa ol barrisaa ol barrisaa ol barrisaa mirga